Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama harkafuuni hordoftoota iluutu akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii san biraa jiraatudha. Egaa akkuma beekamu iluutu barras kumee hojii harkaa kutaa lammaffaa qabadheen dhufee jira. Yeroo darbe viidiyoo duraan irratti kutaa tokkoffaa hanga asitti agarsiisee kan jira. Har'a immoo kutaa lammaffaa haala kamiin akkatti diizaayinii itti baafannee guddifannu sinitti agarsiisuu qabadheen dhufee jira ana waliin. Egaa kutaa tokkoffaa irratti hanga asitti erga sinitti agarsiisee amma kutaa lammaffaa irratti sansalata 5 wal'aadheen erga qopheeffadhee fidee amma bakka double crochet 2 dhaadhe kana lama jechuun sansalata 5 dhahee bakka kanatti double crochet 2 dhaadheen jira. Double crochet kana tokko irratti double crochet tokko dhaadha. Sana booda sansalata tuun godhin crochet korra maradhee boolla kana keessa double crochet 2 dhaadha jechaadha. Tokko 2 3 dhahanna jechaadha. Boolla tokko keessa double crochet 3 dhahannee kaane ammas bakka double crochet tokko wal dhahanne kana keessa immoo tokko dhahanna jechaadha. Haala kanaan amma kana gidduu 4 dhahanneeti jira. Sana booda ammallee sansalata tuundheen crochet keenyatti marannee ammas boolla kana keessa double crochet 3 dhahanna. Tokko 2 3 erga double crochet 3 boolla tokko keessa dhahannee amma immoo irra keessa sii kanaatti sanatti mul'ata dheeyyaadha. Kun irra keessa sii kanaatti double crochet tokko dhahanna mataa sii irratti. Haala kanaan finnee double crochet tokko dhahanna jechaadha. Agartanii haala kanaan zuurii guutanna. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheetaniin jira. Ergan zuurii guuttadhe amma zuurii 8 kasti guutee keera. Amma kan itti aanu amma sansalata tuundheen double crochet 9 dhahanna jechaadha. 9 haaluma kanaan itti fufanna. Asirratti tokko 2 3 4 5 6 torba 8 9 erga 9 haala kanaan dhahannee deebisnee amma sansalata 3 dhahanna jechaadha gidduutti. Tokko 2 3 sansalata 3 erga dhahannee tokko 2 boolla 2 irra tarkaanfannee kan sadaffaa keessa double crochet tokko fudhanna. Double crochet tokko erga fudhannee amma tokko inni irraa akkuma jalqaba 9 dhahannetti ammallee 9 dhahanna jechaadha. 3 4 9 erga haala kanaan dhahannee amma sansalata 3 erga sansalata 3 akkasuma dhahannee tokko 2 sadaffaa irratti ammas tokko fudhanna jechaadha. Sababni isaas boolla 2 irra tarkaanfannee 3 sadaffaa irratti kan nuti dhahannu booda marsaa littaanu irratti immoo bakka boolla 2 tarkaanfanne sana irratti diizaayinii haaraa itti uummanna jechaadha. Amma haaluma kanaan double crochet 9 dhahanna. Agartanii haala kanaan asitti sansalata 3 dhahee sana booda double crochet 9 dhahee ammallee sansalata 3 dhahee boolla 2 irra tarkaanfadhee akkasitti naanneeffannaa jechaadha. Egaa ammallee zuurii ergan guuttadhee jira. Ergan zuurii guuttadhee amma asirratti bakka sansalata 3 dhahanne dabarfanne irratti amma double crochet tokko dhahannaa jechaadha. Tokko 2 3 sansalata 3 ergan dhaadhee crochet korra marsee boolla kana keessa double crochet tokko dhaadha.
double crochet tokko haala kanaan dhahadhaa jechaadha. agartanii ergan double crochet tokko dhahadhee tokko lama sadii sansalata sadii ol dhahadhee boolla tokkoffaa kanarra dabarfadhee kan lammaffaa keessan dhahadhaa jechaadha. sababni isaas amma bakka double crochet tokko dhahannu kana keessa asitti double crochet tokko gaafa dhahannu bakka sila sagal dhahannu immoo bukkee lachaniin tokko tokko hirrifannaa jechaadha. amma haala kanaan anasii tokko hirrifadheen jira. jalqaba sila sagal dhahannee turre gara lachaniin double crochet lama gaafa hidhifannu torba nuuf ta'a jechaadha. bakka kana walakkaa kanarra torba nuuf ta'a. agartanii lama waan hirrifadheen jiruuf asitti torba ta'a. tole ergan ammas akkas dhahadhee tokko lama sadii sansalata sadii dhahadhee ammas bakka duwwaa kana keessa double crochet tokko dhahadha ol. ergan double crochet tokko dhahadhee sansalata sadii tokko lama sadii sansalata sadii ergan dhahadhee kun ammas asiin tokko hirriseetan tokkorra tarkaanfadheen double crochet torba dhahadha jechaadha. ammas bakka sagal dhahadheerra bukkee gara lachaniin double crochet tokko tokko hirrisaa sana booda torba nuuf ta'a jechaadha. shanii ja'a torba sana booda tokko lama sadii sansalata sadii ol dhahannee crochet keenya irra marree bakka duwwaa kana keessa double crochet tokko dhahanna. sana booda tokko lama sadii sansalata sadii dhahannee boolla tokkorra tarkaanfannee kan lammataa keessa double crochet saddeet dhahannaa jechaadha. tole ammallee haala kanaan zuuree erga guuttadheen feera. amma tokko tokko hirrisnee bakka sansalata sadii double crochet tokko tokko dhaanee naanneeffanneerra. ammallee sansalata sadii dhaanee bakka double crochet tokko dhahadhe irratti bukkee kanaan double crochet tokko dhahadha. sana booda sansalata sadii ammallee bukkee kanaan double crochet tokko haala kanaan meeqa nuuf ta'e lama nuuf ta'a jechaadha. jalqaba tokko asitti dhahadhee lammaffaa irratti tokko asiin dhahadha. gidduu kanaan sansalata sadii dhahannaa jechaadha. erga dhahanne ammallee tokko sadii sansalata sadii dhahanne ammallee boolla tokkorra akkuma silaa dabarfannaa boolla tokkorra tarkaanfannee kan lammataa keessanirra kan lammataarra dhahannaa jechaadha. foon meeqa dhahannaa ammas lama waan hirrisnuuf shan nuuf ta'a jechaadha. sila torban nu hafee amma immoo shan ta'a jechaadha. tokko lama sadii double crochet tokko tokko bakka dhahannetti lama lama nuuf ta'anii deemu. bakka sila sagal dhahanne irratti immoo hirrisnee amma shaniin ga'annee jirra jechaadha. agartanii haala kanaan asiin tokko tokkoon kanan dabalanna asirratti immoo bakka double crochet sagal dhahanne immoo hirrisaa deemna jechaadha. egaa ammallee zuuree guutee amma kanaan gaadheen jira. roofti isaa bifa tokko waan ta'eef isinitti agarsiisaa waan oole viidiyoo dheerata malee jijjiirama hin qabu jechaadha. amma asirratti hirrisnee meeqaan gaadheen jira sadiin gaadheen jira jechaadha. asitti double crochet tokko dhahadha. sansalata sadii tokko lama sadii amma ergaan sansalata sadii dhahadhee bakka kanaa qannasee yookiin hirrisee fideetan sadiitti galfadheen jira jechaadha. bakka jalqaba sadii sagal dhahadhee irratti sagalillee sana booda hirrisee torban godhee torbarraan ammas hirrisee shanii shanirraan ammas gaafa lama hirrisu sadii naaf ta'a jechaadha. amma sadii kanarratti immoo double crochet tokkorra keessatti dhahadha. agartanii amma kun abaaboo tokko xumurree jirra jechaadha. tokko lama sadii sansalata sadii erga dhahannee finnee bakka kana double crochet tokko dhahanna. tokko lama sadii
ammallee bakka kana keessa double crochet tokko dhahanna tokko lama sadii ammallee as keessa double crochet tokko lama sadii ammas kana keessa double crochet tokko dhahanne asirratti illee double crochet jalqaba tokko dhahanne lammaffaa irratti lama sadaffaa irratti sadii afuraffaa irratti afur jechaadha akkuma zuurii naanna'aa jirruun double crochet keenyas nuuf dabalaa deema jechaadha sana booda tokko lama sadii double crochet sadii erga nahee afwan sansalata sadii erga oldhee amma bakka double crochet sadii dhahanne kan irratti mataa isaa irratti tokko dhahanna jechaadha agartanii haala kanaan hirrifanna haala kanaan inna sagal dhaadhee dhufee double crochet tokkoon xumuranna jechaadha egaa hordoftoota koo anam gaasitti sanatti agarsiiseetiin jira kana olis yoo guddifachuu feene kana booda dizaayiniin haaraa wanti nu uumnu hin jiru jechaadha fakkeenyaaf ani asirratti tokko naanneessee fixeen jira hundaayyuu double crochet tokkoon naanneessee fixee jira jechaadha kanaaf kana ol dhaachuu feene tokko kanarratti akkuma jalqaba sanitti himee double crochet tokko kanarra irruma keessatti tokko dhahanna boolla kana keessatti double crochet sadii dhahanna kana jechuun bakka jalqabaa asirratti naanneeffadhe kana jechaadha asinitti mul'ata dheeyyaada akkasiirratti akkas tokko naanneeffadha tokko kan nasti ta'e double crochet tokko asirratti double crochet tokko keessatti tokko nahadha bakka duwwaa kana keessatti double crochet sadii nahadha jechaadha haala kanaan naanneessinee duuchinee kaanee deebisnee marsaa lammaffaa irratti immoo akkuma isinitti himee double crochet sagal boolla sagal keessatti dhahannee erga dhahannee sansalata sadii dhahanee sansalata sadii erga dhahannee boolla lama lakkaannee irra utaalla irra darbinee sansalata sadan keenya boolla sadaffaa keessatti double crochet tokko fudhanna jechaadha haala kanaan hanga feene guddifachuu ni dandeenya kanarraaf hanga asitti isinitti agarsiisa dizaayinii baay'ee bareedaadha haaraa dhalleeti yeroo illee nutti fudhatu kirrii bifa barbaanneen dhaannee mana keenyatti bareeffachuu hin dandeenya gurgurree illee qarshiitti baafachuu hin dandeenya viidiyoon kun yoo isinitti tole like share subscribe naaf gochuun na jajjabeessa kan maatiin taa'ellee maatiinaaf ta'a dogongora qabullee koomantiidhaan na gaafadhaa nan qajeelfadha gaaffii qabdanus koomantiidhumaan na gaafaa ansiniif deebisuudhaaf qophiidha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii